kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandiyaaqaa oduu raadiyoo Daandiyaaqaa kilaakoof biyya keenyatti bitootessa 30 bara 2010 guyyaa wiixataa guyyaadhaa qabannee dhiyaannee jira. oduuwwan guyyaadhaa kan isiniif dubbisu ana bulees keessan Hamzaa Booranaatiin. ajjeechaa fidhaan kutaalee Oromiyaa bakkoota hedduutti ammas cimee itti fufee jira. qaamonni badii command posti doo godhatan ilmaan Oromoo bakkoota hundatti adamsuudhaan sababa tokko malee ajjeesuuf hidhuu cimsanii itti fufanii jiru. keessattuu yeroo ammaa kana keessatti qeerroo irratti hidhaan daran hammaataa akka jiru maddeen keenya rogaalee hundaan gabaasni isaan nu dhaqqabsaa jiran kan agarsiisudha. tarkaanfii agaaziin guyyaa kaleessaa galgaloo buleetti kenna ayyaantuu Maammer Shaanqoo irratti fudhatte hordofuudhaan qeerroowwan lakkoofsaan hedduu ta'an adamfamanii himaa akka jiran maddeen keenya naannicharraa odeeffannoo nu dhaqqabsanii jiru. bifol fakkaatuudhaan qaamonni badii agaazii obboleettii teenya ayyaantuu irratti tarkaanfii suukanneessaa ajjeechaa fudhatan magaalaa Qobboo ganda Teeccootti agaaziin mucaa tokko rasaasa miila irra kan dhoofte yommuu ta'u buleessi keenya kun yeroo ammaa kanatti hospitaala Calanqootti wal'aanamaa akka jiru beekamee jira. qeerroowwan lakkoofsaan 3 dhaqqabanis akka hidhaman beekamee jira. kallattii biraatiin godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Gaadullootti makalaakiyaan ilmaan Oromoo cimsitee hidhuu itti fuftee jirti. ilmaan Oromoo hidhaman kana keessaa Usmaan kantiibaa magaalaa Gaadulloo, Jamiilaa Abdoo fi Abdullatiif Bashiraa akka keessatti argaman beekamee jira. kallattii biraatiin godina Harargee Lixaa aanaa Doobbatti hidhaan ammas cimee itti fufee kan jiru yommuu ta'u ilmaan Oromoo hidhatti darbaman keessaa Bilisa Yaasinii fi Haasoo kan jedhaman akka keessatti argaman beekamee jira. kallattii biraatiin command postiin aanaa Geeraatti dargaggoota abbaa biyyummaa Oromoo hiriira baanii falmataa turan seeraan hiriira baatan jechuudhaan ilmaan Oromoo 160 ji'a lama dura bakka akka rakkisa ta'e keessatti hiraarsa ergi turaniin booda yeroo ammaa kana gara mana hidhaa amala sirreessaa magaalaa Aggaarotti akka isaan jijjiiran beekamee jira. ilmaan Oromoo 160 dhaqqaban kun ji'oottan lamaan kana keessatti dararaa akkaan hamaa suukanneessas keessummeessaa akka turan beekamee jira. qaamonni badii mootummaa abbaa irree labsii yeroo muddamaa daawoo godhachuudhaan koreen command posti ilmaan Oromoo hojii hojjetaa jiran maqaa command posti daawoo godhachuudhaan hojii isaanii irraa guuraa hidhaa fi mallaqa irraa saamaa akka jiran beekamee jira. aanaa Geeraa keessatti qaamonni garee command posti jalatti koreen ijaaramanii uummata keenya hiraarsaa jiran waajjira poolisii fi waajjira nageenyaa irraati obbo Tsaggayaa Barraa, Dinqaa Abbaawolii, Sultaan Abbaawolii fi Israa'el nama jedhamu qorata yakkaa kan ta'e akka ta'e maddeen keenya gabaasanii jiru. godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo bakka Moogii jedhamutti waraanni wayyaanee hidhamtoota mana hidhaa jiran irratti boombii darbatanii miidhaa hidhamtoota irra dhaqqabsanii kan yommuu ta'u dargaggoowwan kun maqaan isaanii Kiflee fi Mulgeeta kan jedhama yommuu ta'u boombii mana hidhaa irratti darbamee miidhamanii yeroo ammaa kana hospitaala Dambii Dolloo keessatti wal'aanamaa akka jiran maddeen gabaasanii jiru. bifol fakkaatuudhaan godina Harargee Lixaa aanaa Burqaadh inni tutti badii tokko malee mana hidhatti ilmaan Oromoo dararamaa jiran keessaa Toofiq Xaahaa, Ahmed Rijaali fi obboleessa keenya Daakaa jedhamuu fi dargaggoonni biroo hedduun manneen hidhaa keessatti hiraarfamaa akka jiran beekamee jira. bifol fakkaatuudhaan hidhaan kallattii hundaan cimee itti fufuudhaan kamisa darbee godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo naannoo Asaboot Araddaa Ameetti dammatti ilmaan Oromoo hedduun akka hidhaman maddeen gabaasanii jiru. ilmaan Oromoo hidhaman kun Abrahaam Abdallah Haji, Abdallah Muhammad, Ahmad Adam, Ame Musa, Muummee Watar, Ahmed Usman Haji, Abrahim Adam, Ame Abraham kan jedhaman yommuu ta'an ilmaan Oromoo kunniin badii takka malee kan hidhaman yommuu ta'an maddeen keenya naannicharraa akka gabaasanuu dhaqqabsanitti haalli aanaa Mi'eessoo keessa jiru akka yaaddeessaadha jedhanii jiru. wal fakkaatuudhaan godina Arsii aanaa Gololchatti hidhaan akkaan ammaatee kan itti fufee fi aanaa Gololchaa magaalaa Caancoorraatti ilmaan Oromoo Suufiyaan Bushraa, Miftaa Xaayirii fi Qaasim Amaan jedhaman akka mana hidhatti darbaman beekamee jira. kallattii biraatiin godina Jimmaa aanaa Sarboo keessatti qaamonni garee command posti buufata poolisii Sarboo keessatti ilmaan Oromoo hidhee dararuu cimsee itti fufee jira. qeerroleen ganda Moorawoo fi kan magaalaa Sarboo baatii tokko oliif sababa tokko malee kan hidhaman yommuu ta'u ilmaan Oromoo dararama hamaa keessummeessaa jiran keessaa qeerroon Faayoo Faayizaa jedhamu miidhaa irra ga'een akka malee dhukkubsatus tajaajila wal'aansaa dhorgamee akka miidhamaa akka jiru maddeen gabaasanii jiru. magaalaa Dirree Dawaa keessatti maqaa command posti jedhu daawoo godhachuudhaan raayyaan ittisa TPLF Misraaq Izzi daldala kontiroobaandii cimsee itti fufee akka jiru maddeen gabaasan. konkolaataan qabeenyummaan isaa Defense Force irraa ta'e guyyaa kaleessa April 8 bara 2018 tti meeshaa kontiroobaandii boonda salvaa yookaan boondalee uffata garaagaraa qabateeudhaan magaalaa Hararraatti gara magaalaa Dirree Dawaa bakka kaampii waraanaa Hursoo jedhamutti qabatanii deemaa akka turan maddeen keenya naannicharraatti nuuf gabaasanii
jiru mootummaan abbaa irree wayyaanee labsii yeroo muddamaa daawoo godhachuudhaan ilmaan oromoo ajjeesuuf hidhuu bira darbuudhaan qabeenya uummata keenyaa saamaa kan jirtuu fi hojiiwwan kontiroobaandii rogaalee hundaan cimsitee itti fufaa akka jirtu kan beekamudha. Tigroonni murna bicuu TPLF muummee ministeera Dr. Abiy Ahmedin hojiin ala gochuuf gareelee yookaan kilaasteroota torba ijaaruudhaan gahee hojii waliif qoodanii akka jiran beekame. Tigroonni murna bicuu TPLF jalatti walitti qabaman kunneen muummee ministeera haarawaa filame hojiin ala gochuuf garee torba ijaaruun gahee hojii waliif qoodanii sochii akka eegalan beekame jira. Gareen hojii kun hanga walgahii addawaawii itti aanutti akka hojii isaatti fufu waliif himanii sochii isaanii akka jalqaban maddeen TPLF footatti itti dhiyeenya qaban dhimma kana saaxilanii jiru. Haala kanaan gareeleen torbaan kun obbo Barakat Simoon, Abbaa Xaayee, Siyyum Masfin, Arkabee Iqqubaay, Hillaawee Yusuf, Abba Duulaa Gammadaa, Alaamiinoo Makonnin, Kabbadee Caannee, Geetaachoo Ambaayee, Siraaj Fargeessaa, Shifarraa Shugguxee kan of keessatti qabate akka ta'e beekameera. Gareelee kana keessatti garee Democratization gareen kun obbo Barakat Simoon fi Tigricha Hamaa Hillaawee Yusufiin kan hoogganamu yommuu ta'u gaheen hojii garee kana ijaarsa biyyattii keessatti gaggeeffamu hunda ato'atu. Gareelee siivikii, dhaabbilee miti mootummaa, dhaabbilee dubartoota fi dargaggoota akka hoogganan itti gaafatamummaa kan fudhatan yommuu ta'u walgahiiwwan biyyaalessaa hundaaf sanada dhiyeessu, nama waltajjii hoogganu kaa'u, qabxiilee marii facaasu, mariiwwan garaagaraa gamaggamuu miidiyaalee mootummaa fi kanneen birootiin akka darbu taasisuun karaa birootiin biiroo addawaawii ministeera dargaggoota fi dubartoota akkasumas ministeera dhimma hawaasummaa akka hoogganuuf itti gaafatamummaa fudhataniiru. Gareen lammaffaa garee dhimma dinagdee. Garee kana namoonni hoogganan Arkabee Iqqubaay fi Dr. Abrahaam namoota jedhaman akka ta'e beekameera. Sadaffaa garee jabeessituu dhaabaa. Gareen kun mana maree bakka bu'oota uummataa, manneen maree naannolee, koree giddu galeessa fi manneen maree hanga gandoota kan hooggananudha. Gareen kunis Abba Duulaa Gammadaa fi Shifarraa Shugguxeen kan hoogganame yommuu ta'u gaheen hojii isaa guddaa adeemsi jiru gara hacuuccaa duraanitti akka jijjiiramu kan hojjetanudha. Gareen afuraffaa garee seer malummaa to'atu. Gareen kun hatticha beekamaa Abbaay Xaayeen kan hoogganamudha. Shanaffaa garee hariiroo alaa. Gareen kun hariiroo biyyoota alaa fi lammiilee keenya biyyoota alaa keessa jiraniin kan to'atamu yommuu ta'u Siyyum Masfinii fi obbo Warqinaa Gabayyoon kan hoogganamu akka ta'e himameera. Qaamonni odeeffannoon kun isaan dhaqqabe akeekkachiisa kennaniin warreen dhaamsa kana nuungaa yaada gumaachaniin Dr. Abiy Ahmed torbaan tokko keessatti qaamota balbala faallatiin maqaa gurmuu gamtaa kilaastara yoo diiguu dadhabe hooggansa ji'a jalqaba isatti teephni xaxamaan Hayilemaaramitti imaramee fi shikaala isa gufachiise seenuun hafa hin qabu. Kanaaf arraa borosoo hin jenne iftoominaa fi kallattiidhaan uummataaf ifa godhuun kilaasteroota kana diiguudha qaba. Abbaay Xaayee, Barakat Simoon, Siyyum Masfinii fi Arkabee Iqqubaay sooramaan geggeessuu qaba. Ajandaan jijjiiramni kaabinee haa jiraatu fi hin jiraatin jedhusi mata duree waluun koree dhaabbii ta'uun isaan raasaa jiraachuun dhagahame. Miseensonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay guutuun caasaa neetworkii Barakat Simoon dhaabbata dimokiraatawaa uummata Amaaraa fi jaleen Shifarraa Shugguxee garee tokko jalatti hiriiranii jiran. Humnoonni kun qaamni banaa ture taayitaa muummee ministeera qofa waan tureef amma qaawuni san waan cufameef kaabinee haarawaa muuduun hin barbaachisu ejjennoo jedhu yeroo qabatan hooggansi dhaabbata adda bilisa baasaa uummata Tigraay bakka Dabratsiyoon hojii raawwachiiftota TPLF keessaa ramadama jechuun ifa godhe. Qaamonni asii olitti ibsaman TPLF ergamtoota fi jaleen isaanii ejjennoo isaanii qabatan moo yoo caasaan kaabinee bifa haarawaan kan qindaa'u ta'e aangoon kan biyyoolessaati fi kan dhaabbilee deeggartootati yaada jedhu irratti ejjennoo qabatan. Sababni muummicha ministeeraati fi aangoo muudamaa kennineef itti gaafatamummaa itti kenname fudhatee qajeelfama kennuu qofaaf hanga je'anii dubbachuu gahanii jiru. Keessattuu dhaabbanni tokkummaa dimokiraatawaa saba Amaaraa Barakat Simoonidhaan hoogganamu miseensa TPLF keessatti qondaaltota TPLF kan ta'e obbo Geetaachoo Ambaayee, Kabbadee Caannee, Alaamiinoo Makonnin, Dr. Xalaayee Geetuu fi obbo Ahmed Abtaawun taayitaa ministeerummaatii fi hiriira duraa irratti hiriirsanii jiran. Shifarraa Shugguxeetis mataa isaa dabalatee kan Dr. Abiy Ahmed wajjin harkaaf afaan ta'an obbo Siraaj Fargeessaa, Mufriyaat Kaamilii fi Tasfee Bajigaa Asaffaa Abiyyuu fi Takla Waldi hiriira galchuun isaa himamaa jira. Dhumni tapha siyaasaa jalqabame maal ta'a laata? Humni Dr. Abiy ol ta'a laata? Gonkuma hanga qabsoon finniina fi volkaanoo warraayisa uummata dho'ee adda hin cinne itti fufeeti furmaata maayii argachuun hin oolu jechuudhaan warroottan TPLF itti dhiyeenya qaban odeeffannoo kana saaxilanii jiran.
lammiiwwan keenya shiira TPLF'n daangaarraa buqqa'uun godina Baalee aanaa laga yeroof qubatanii jiran mootummaaf uummanni Oromoo bakka irraa ka'anitti akka isaan deebisan dirmannaa gaafatan. Oromoonni keenya kanneen shiira TPLF'n qeef qabeenya dhiisuun godina Baalee daangaa Oromiyaarraa buqqa'uun yeroof gammoojjii Baalee aanaa laga hidhaa qubatanii jiran akka mootummaan fi uummanni Oromoo bakka irraa buqqifamanitti isaan deebisu keessatti akka isaaniif dirmataniif yaamicha dhiyeessan. Lammiiwwan keenya kun horsiisee bultoota yoo ta'an gandoota isaan keessa jiraatan keessaa lama maqaa riferendamii sobaatiin waggoottan 12 gandoonni 4 waggoottan 6 bulchiinsa naannoo Somaalee jalatti kufuun tajaajila hawaasummaa kanneen akka barnoota fayyaa beeyladaa fi kan fakkaatan dhorkamuun dararama jiraachuun keenya xiqqaachuun qeef qabeenya keenya irraa humnaan buqqaafamnee dirree irratti qorra rooba fi aduun miidhamaa waan jiruuf uummanni keenya fi mootummaan nuuf dirmachuun bakka irraa kaanetti deebinee akka qubannu tumsanuuf godha jechuun waywaataa jiru. Gandoota aanaa laga hidhaa lammiiwwan keenya keessa buqqaafaman keessa keessumayyuu gandi kololo harau ganda oomisha dammaatiin beekamtu ta'uu ishee namoonni irraa buqqa'an ni himu. Maarree Oromoonni keenya mootummaan Oromiyaa fi federaalaa akkasumas miidiyaaleen kanneen akka OMN, OBN, OBS fi Raadaa fi kanneen biroo dhimma kana irratti xiyyeeffannoo itti kennuun lammiiwwan keenya kanaaf dirmachuun bakka isaanitti deebisnee qubsiisu keessatti tokkummaan akka tumsinu nutis asumaan yaamicha keenya dabarfanna. Tumsi ummata keenya qeef qabeenya isaarraa shiira diinatiin buqqa'eef taasifamaa jiru roga hundaan cimee itti fufee jira. Uummatni musliima kan Ashawaa Meedaan naannoo diiyaaspooraa jedhamu jiraatu guyyaa kaleessaa sanbata uummattoota keenya naannoo Somaaleerraa buqqa'anii Ashawaa Meedaa naannawa kondominiyeemii jiraniif deeggarsa gargaarsa taasisaniiru. Deeggarsa taasifame keessas roottoo bishaanii kan liitira 10,000 baatuu 2 fi kasalee yookaan cilee baay'ina namoota buqqa'anii achi jiran maatii 137 hirameef jira. kallattii biraatiin hawaasni musliimaa magaalaa Shaashamannee bakkoota ergachuun miseensota koreewwan fala barbaadoo hawaasa musliimaa dhiyeenya kana hidhaarraa ba'aniif ziyaaraa ho'aa taasisan. Guyyaadhaa bitootessa 30 bara 2010 godina Arsii Lixaatti hawaasni musliimaa magaalaa Shaashamannee bakkoota ergachuun miseensota koreewwan fala barbaadoo hawaasa musliimaa dhiyeenya kana mana hidhaarraa lakkifaman ziyaaraa ho'aa akka taasisan beekameera. Bakkoonni hawaasa musliimaa magaalaa Shaashamannee kun gara magaalaa Finfinneetti imaluudhaan guyyaadhaa ganama ustaazoo keenya Ustaaz Ahmadiin Jabal, Ustaaz Ahmad Mustafa, Ustaaz Muhammad Abaatee fi Ustaaz Khalid Ibrahim ziyaaraa ho'aa kan taasisan yommuu ta'u ziyaaraa isaanii kana keessatti ustaazoo keenya kanaaf kennaa hoolaa fi uffata kan badhaasan yommuu ta'u odeeffannoo asiin dura qeerroon Shaashamannee Ustaaz Ahmadiin Jabaliif konkolaataa bituuf qophaa'aniiru jedhamuun gabaafame. Dhugoomsuu fi addatti Ustaaz Ahmadiin Jabaliif kennaa qarshii 400 cheekiin akka badhaasan himameera. Ustaazonni ziyaaraan taasifameef kunis ziyaaraa fi kennaa isaaniif taasifametti akkaan gammaduun hawaasni musliimaa tokkummaa argame kana tikfatee akka deemuu fi hawaasni musliimaa namoota diinii isaaniif jecha hidhaarraa jiran ziyaaruun akka jajjabeessu dhaamuun hawaasa musliimaa hidhaarraatis bahee hidha booda isaa waliin dhaabbate keessattuu hawaasa musliimaa magaalaa Shaashamannee galatoonfatanii jiru. Masgiinni Salaam yookaan barattoota Quraana qomatti qabatan 24 eebbisiise. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti kan argamu masgiinni Qeeraa yookaan masgiinni Salaam barattoota Quraana kabajamaa qoma isaaniitti qabatan 24 akka eebbisiise beekame. Barattoota eebbifaman kana keessaa 9 dhiira hoggaa ta'an 15 dubara akka ta'an kan ibsame yommuu ta'u sagantaa eebba kana irratti Sheek Umar Idriis fi imaamni masjidichaa kan ta'e Sheek Said Muhammad argamuun namni hundi Quraanarraa akka fagaachuu hin qabne ergaa dabarsanii jiru. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa oduuwwan keenya guyyaadhaaf qindeeffannee qabannee dhiyaanne kana fakkaatu qophiiwwan keenyaaf wajjin turmaata gaarii.